Oromo view, Garumsa. Oromo view, Garumsa. Oromo view, Shamala. Oromo view. Akkam jirtu daawwattoota Oromoo View bakkuma jirtanitti nagaa keenya isa kabajaa isinii dhiyeessaa. Har'as akkuma yeroo kaanii sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa tokko fidannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Maqfiraa Nuureeti. Maqfiraa Nuureen yeroo ammaa kanatti pireezidaantii Osfaanaa ta'uudhaan tajaajilaa jirti. Yeroo jalqabaatiifis waggaa'uma kana kan ishiin filamtee gara Osfaanaatti kan dabalamte. Egaa har'a Osfaanaa keessatti qonni waan isheen hojjetaa jirtu akkasumas immoo Maqfiraan dhuunfaadhaanii haadha ilmaaniiti, haadha ijoolleeti, nama biizinasaatis. Kana hunda waan jireenya ishees waa'ee Osfaanaas har'a waliin mari'achuudhaaf gara sagantaa keenya OVUtti ishiin affeerree har'a as nu bira dhuftee jirti. Maqfiraa baga nagaan dhufte. Baga nagaan galatoomaa naaf hir'isanii. Galatoomiyaatiis dhufuu keetiif. Anis baga nagaan dhufte siin jedha. Akkasumas immoo baga gammaddee nus baga gammannee pireezidaantii Osfaanaa dubartii ishee jalqabaa. Beekaa dubartoota baay'een qooda fudhachaa turanii achi keessaa jechaa turan garuu amma ammaatti nama pireezidaantii ta'e reefuu dhaga'u keenya baay'ee gammanna. Akkasumas gaaffii gosa jalqabaatti darbaa. Seenaa Osfaanaa keessaa xinnoo ishee yoo nu ibsuu dandeessee fi achumaanis immoo Osfaanaan siif maal personally maal siif Osfaanaan? Okay. Galatoomi. Osfaanaan seenaan Osfaanaa egaa bara akka faranjitti 1996 uumamee biyya kanatti jechuudha. Torontootti uumame actually Canada. Warruma akka keenyaa jechuudha warra diaasporaa Oromoo warra biyyaa bahee yeroo dheeraaf biyya alaa kana jirutu yaada kanaan dhufanii maaliif waan tokko waan Oromoo hunda walitti fidu wartee waggaatti illee at least gizee takka walitti dhufanii torbaan tokkoof irra celebrate godhanii itti wal arganii karaa ispoortiitiin jechuudha irratti Oromummaa isaanii calaqqisanii ja'aniiti yaada sanarraa dhufeen Osfaanaan dhaabbate 1996 jechuudha. Hamza Baashafaa amas Saalaa Galmoo Rabbaa mataa godhuftee jira. Saalaa Galmoo fa'aa isaan tokkotti Osfaanaa kana dhaabee jechuudha. Unogaa har'a amma 23 eega dhaabbate. Anaaf Osfaanaan ispoortii qofaa miti. Kubbaa miilaa qofaa miti. Osfaanaan waa hedduudha. Osfaanaan Oromummaadha. Osfaanaan sabboonummaadha. Saba keessa guyyaatti boontu torbaan sun torbaan Oromoo bakka amma Osfaanaan itti godhama hundatti walii recognition lettera nu kana yoo agartanii jiraattan website keenya irratti illee post goona torbaan Osfaanaan godhamu san bakka hundatti torbaan Oromoo jedhee yaamama. Maaliif bakka Oromoon addunyaa irratti eenyummaa isaa itti calaqqisu jechuudha. Odo namni har'aas godhuun namni silaalu hin jirre namni sheenku hin jirre inumaa namni birallee dhufee faranjoonni ol seenanii ilaalanii nu wajjin enjoy godhanii itti deeman aadaa ta'e nu gaafatanii kun keessatti yaani waan uffata aadaa ta'eetii nyaata aadaa haasawa afaan kee waan adda addaa artii adda addaa kanaatu bakka san jiraami. Isoo dhufanii guyyaatti si gaafatanii inumaa amma naannoo hundaa beekanii kun kaara argeessi hin jaana kun Wallaggaa jaanii jedhanii faranjoonni nu beekanii nu jalaa jechuudha garte. Kanaaf Osfaanaan waan guddaa especially ammas gizee haadha taate moorsitti beekama garte gaafa nuti ijoollee turre san ni deemnaa gaafa high school colleges maal Osfaanaa deemnaa fan maaliif nama ijoollee duriin arginis warra haaros ni barraa nama duriin arginis garraa garchitti garte waan gaarii. Immoo gaafa ilmaan dhalte maaliif nuti first generation biyya kanaaf ennan gizee ilmaan kee dhalte ilmaan kee suni ijoollee Ameerikaa taate jechuudha ijoollee biyya tanaati garmee lammii biyya tanaati Oromoo haa ta'an malee. Kanaaf gizee ala jirtu gizee takka takka kaalcharri biyya jirtu san environmentii biyya naannoo ati jirtuu fi kaalcharri si fudhata beektii keessatti badda gizee takka takka. Kanaaf ijoolleen teetilleen afaan wallaaluu jira waan adda addaa immoo
gize bakka kana kana geessite amma oggatti ta'uun isaatu gize takka takkatti dhagee oggatti gize lama sadii faatee gaarii ture. maaliif bakka ijoollee keetti geessitee gize argan nama isaan fakkaatu waa afaan keenya haasawanii akka keenya edaa biyya teenya irraa dhufanii isaanis nama dila kanaas jira jaan akkama si gammachiise jechuudha. Kanaaf ana Osfaana hedduu personally fudhadha beektaa waan keenya tokko waan qabu ittiin boonnee namni tokko nurraa fudhachuu hin dandeenye itti oduu sodaa malee eenyummaa kee itti garsiistu gartee waan silaa biyya keenyatti hin dandahin tokko biyya ambaa keessatti gizo godhatte it's a big deal gartee waan akkasii san tunatti dhagema. Kanaaf ana Osfaana waa hedduudhaan injaa ana qofaaf nama Oromoo hundaaf. Wow. Galatoom. Nuyis yaaduma kee kana qabna. Maaliif baay'ee akkuma kana gammanne every year gaafa dhufu ijoollee keenya fuunee deemna nus ijoollee qabna. Ijoollee nuyi amma fakkeenyaaf saakar maamiidha. So ijoollee dhaqanii immoo gaafa akkas taphatanii arganii baay'ee namatti tola. Meegaa waggaa dheeraatii fi yeroo baay'ee Osfaanaan gaafa ta'u yeroo baay'ee warra dhiiraa involviitti godha pirezidaantii kan ta'us dhiira. Amma garuu ati dubartii first time Osfaanaatiif pirezidaantii taatedha. Akkamitti dirqama kana fudhachuu dandeesse? Waan ulfaata anaaf ulfaataadha kuni akkamitti dirqama kana fudhachuu dandeesse? Egaa dubartiin jiraatu qabdee jeetiin murteessa. Bareeda. Akkan jeegisee hunda aangotan isaanii hannaa oolurra meeqa Saadhaa dhaammannoo keessa galee miti mi'aasa. Mi'aan gosanii garuu wanni amma teette dhuga namni hundi hojii mataa ifii qaba. Ilmaan qabdaa jiruu jira waa meeqaa jira gartee. Kanaaf yeroo qabaatu sunuu hedduu ulfaata. Akka kiyyatti garuu akkuma carraate uumamu kiyyaa waan tokko waan challenge na godhuun jaaladha waan tokko easytti waan sangoonan dafeen booddata. Kana achi gisee hundi waan challenge na godhu waan natti ulfaatu tokko godhu nama jaalatu irraa uumatti. Garuu Osfaanaa gisee hunda eega dabrees maal teenyee ilaallaa YouTube irratti deebisnee faalaallaa maal hin dhamin. Complain itu adalah namni ni complain goda, ififis ni goda ni lala. Khanaf, giza undri ya da wan khana malif, complain goda wan khana khesen neo yon iteratir ma ilalu. Amma segi ilalu, wani kun di rumah nggak giza giza unda. Dalan ha board khesa hajarat, mana baka leader rumah saling jertu, arti? So sunnah tidak lagi giza unda. Akkasii jechuun immoo dhiira kompileen godhaan jiru guutuu guutuu. Yoo goote sinuma sirriidhuma. Waan jiru immoo hojii takka takka ifillee bilee basa fudhatuun gaariidha. Nuti illee akka biyyoonni kana ispoortii gadi jaamee wooma dhiiraa goonee ilaalla. Kubbaa miilaa fa'aa gisee irra guddaa akka kaalchara dhiiraa tokko goonee hanqa laalluuf. Kanaaf bilee bangis takka takka nutis fudhatuu qabna. Maaliif waan tokko laaltu malee alaa laaltee dhiiruma qofaan deemaa nama dubartii fudhata yoo jette dura dheedhee agartee akkasiin fudhanne. Amma san immoo anuu argeeti nama pruuviin anaa jechuudha. Ni kannan chaansisan dubartiif. Immoo dubartii teenya santu bakka san dheettee ni hirmaattii bakka jedhu. Artee hirmaatu dirqama. Hojii fi wannummaan fedheewu hadhiiraa hadhalaa hajaamu hin jiru. Nama hundaafuu wanni hundi wal qixa. Wanni adda takka illee hin jirtu. Artee waan tokko yoo dubartii fettee kan dhiira fette achitti sammuun teessan qabaannan ijjiiramti waan dhiirti daleedatti sinuma daleeddi. Haati daleeddu innis ni dalaga. Wanni dhiiraa hadhalaa hajaamu hin jiru. Artee waan humnaa yoo ta'e malee laga. Akkuma humna keenitti hojjetin nuti simboota garuu akkuma humna keenitti hojjetin. Akka humna keetti kanaaf so sanjee san qabaacha sammuu saniin maaliif hin yaalle jeen itti ka'ee jechuudha. Akkuma beekanitti fiifuu waan dalagaa guyyaa torba fa'aa gaafa dalaguu jira dalagaa mataa hiyyaan qaba. So hedduu nama hedduu dalagu jechuudha. Taamiin irra dabaree akka qabaatee odoo hin tahin wanni kun jijjiirama dhufuu qaba. Every year complain dhaga'urra mee maaliif hin try godhee yoon jijjiira ilaalle mee ammas different perspective gartee dhiiran yoggaa meeqa deemee amma mee dubartii seentee haalaallu. Yoo jijjiiramni jiraate kana booda gaafa nuyi sinis jirtanii tara taraan itti wal dabaraatu magaa sirreessina jeen wanta jee beeta akkuma beekanitti as gahee jechuudha.
Hedduu gaarii egaa kaasteetta Osfaanaan maal akkasiif ta'e hunda keenyaafuu Osfaanaan akkasuma Osfaanaan institutionidhuma guddaa civic organizationiin biyya Oromiyaatiin ala Oromoo amantiinis waan tokkoon osoo wal hin qoodiin bakka hundi keenya hawwinee eegneetti dhufnu Osfaanaadha. Akkuma jettee immoo amma immoo erga ilmaan godhannee booddee bakka ijoollee keenya yaadanii jaalalaan dhufanii nama isaan fakkaatu argan torban gammachuudhaan dabarsan suni torban kana barana intalli koyyuu taphatteetti sana faa haasa'aa turre ijoollee guddattee jechuudha isaaniif waan guddaa ture. Kanaaf hunda keenyaa fi Osfaanaan waan addaa qaba. Akka inni guddatuufis kan barbaannu kanaaf yoo yaadattu ta'ee OBN torban Osfaanaa darbeeti torban sana laayivii sagantaas dabarsaa turre guyyaa 2-3 san booddee immoo sagantaa tokko dedikeet goonee gaarummaas dadhabina argines akka paanaalitti irratti diskas gochaa turre sanuma keessayyuu gaa waa'ee keessa kaasnee gaariin waggaa kana keessatti argine dubartiin filatamuu lammatammoo maybe complainii nu dhiyeessine kana ishiin hin fooyyeessiti jennee waan baay'ee sirra ka'aa turre sin jechuu kooti. Kanaaf hunda keenyaa fi waan guddaadha. Kanaaf mararsiifanna. Akka inni guddatu akka inni jabaatus. Kanaaf complainii immoo waggaa baay'eef deemaa turre. Hir'ina namaas every year namni attend godhus gaafa hir'atuuf argine jabina wanti arge immoo yeroo jalqabaa magaala waldaa ispoortiidha miti ispoortii kubbaa miilaa garuu kooreen waggoota darban keessa waan adda addaa dabalaa dhufaniiru baranan baaskeetbooliyyuu dabalaniiru kan dubartootaas amma barbaannetti attenshiniin kennamuuf illee baatu wanta daddabalan qabu. Waa yaalaniiru jechuudha akka barbaadamettis ta'uu dhiisu egaa ati namoota nu alaa turre atis alaa turte garuu ala taa'ee complainin godhu keessa galeetanii fooyyessuu qaba jettee dirqama fudhatteetti seenteetta. Mee yeroo keessa galtu maal fa'a argite? Amma gaa keessa jirta jechuudha nu ala teenyetu kana jenna gaarii argitees itti fufuu qaba wanta jettu dadhabina argitee fooyya'uuf immoo irratti hojjanna waan jette akka amma akka nama dura teessutti osoo daawwattoota keenyaaf nu ibsiteen jedha. Dhuga baantaa akkuma ati amma jette sanitti haala gizee jirtuu fi gizee keessa jirtu tokkoo miti. Artee gaafan wanni jabinni guddaan an arge keessa gaafan seenee jechuudha. Seenee gattaa'ee dhaggeeffadhee nuugzee haasawanii fi har'aan waan hunda laalee wanni irraa illee gammadee akka Oromootti walitti qabamtee akkasii haasawuu sangattee walii galtee waan takka irratti poolitikaan hin jiru amantiin keerra kaayamni Oromummaa kee qofaatu barbaadama akka sanitti Oromoo taateetuma dhaloota Oromoo ta'uun sun tokko si godhee jechuudha waan tokkoof wanni goolii tokko qabattee waan tokkoof teessee wajji haasofta. Tokki bakka sanitti akka namni hundi sitti bareedu yoo agarte si yaachisa waan biraa hunda si yaachisa hundi wanni hundi akkana ta'e jabina guddaadhaa beeki maaliif namni sun hundi immoo an waan fedhee deeggarus ni danda'a poolitikaa haa ta'uu amantii kiyyaas waan fedhe haa ta'u garuu gizeen achi dhufe san immoo Oromummaaf hin dhufa bakka san wanni nuti haasofnus waan Oromooti waan keenya haasofnu waan wajji qabnu jechuudha waan kaamanii tokko wajji waan tokko nu godhu bartee sun waan guddaa. Kalamada ammas akkuma annee nama atu ibsiteetti waan adda addaa irratti da'aa jiran wanni innis maali baaskeetboolii sidaanii turanii ammas fiigichas Baqqala Bekeraa rees ni jira tattaaffii godhaa jiran really maaliif wanni kun gizee ilaaltu akkamatti wama torbaan tokkotu weetti fiduu dandeessu tokko fakkaata nama ilaaluuf gartee waan jabaa maaliif akka haadhatti ni beekama birthday party gizee goote akkami yeroo hangam sanaa fudhata paaruma san nama meeqaamtee qopheessuufu itti yaaddee mataan itti dhukkuba hunda kun immoo amma misoota kana keessa
Oromoo kuma 48 jaan gaafa san waggaa meeqa dura amma 60 fi 70 kuma tageenye jira jechuudha. San irratti ida'atee Kaanadaa warra dhufuu jira, Yuurooppii jira, Awustiraaliyaa ma isteeta adda addaa irraayis warra dhufuu jira. Nama dila kanaaf qopheessu jechuun it's a big deal. Waan guddaa gartee waan baay'ee keessatti takka torbaan takka kaatee guutuu miti. So kana hunda follow through godhanii laa'ifuma isaa irraa dalagaa irraa isiif qabaniituma yeroo fudhatanii irratti hojjetanii as geessisuun sun waan guddaa dalagan. Gartee waan galata isaanii takhannamuu qabu. Maaliif waggaa 23 irratti hojjetan wal dabraa qaqqabaa wal qabaatis yeroo itti gaddanis itti gaddaatum yeroo itti waan bareedaa tahee isaanii dabres itti gammadaatum gartee waan takka gisee gootu gizuma sii bareede itti gammadda malee wanni san hin feetu beete akka sii bareedu feeta namni hundaahu ati waan Oromoo dhiisi wanni Oromoo jechuun waan guddaa waan Oromoon guutuu sitti kannattee amaanaa. Amaanaa san bakkaan gahuun namni hunda karaa gammadu feeta gartee waan khaytu mataa khaytu yoo xiqqoo takka itti dhabde ni aarta. Kun immoo waan namni kumni dhibbi meeqa sitti kannee jechuudha. If not millions warra biyyaatti numa laala gartee. Kanaaf it's a big deal waan kana qabatanii asiin gahuun waan guddaa dalaganii jiranii haa galatooman isaanis. Innis ni jira. Inni jiru akka hiyyatti zan keessa seenee amma ilaalu public engagement tu irrata. Maaliif wanni kun hanga organization kun ummata Oromoo hanga ta'e ummanni Oromoo sun yoo waan jedhu ni qaba. Feedback kanaa jira waan kana irratti input isaanii maal irratti yaada isaanii kannataa jiranii wajji haasawaa jirta gaafataa jirta waan joorte santuu dhabame. Osfaana keessa wanni arge maybe ga time illee dhabu mala namu warra jiru mataa fiitis qabu hin khafalamu fi wanni kun volunteer 100% yeroo isaanii Oromoo mumaacha lama khannee waan kana dalagaa jiru kanaaf san faadhan maybe time dhaban natti fakkaata malee sila akka wanni kun guddaa ta'uu isaatiin ummata hawaasa waan kana qabu mata Oromooti wajji haasawuu barbaachisa gatteessee wajji maal feetan maal akka goon feetan waggaa kana akkana goone waggaa dhufu yoo maal yaaddan maal expect goote maal nurraa eeydan waggaa dhufuuf yoo akkas goote organization kanaaf illee waan gaarii maaliif waan isaan jaansan yoo guutte namni biraas ni dhufa amma maaliif fedha beekta 2020 gisee goone warri gaafa san dhufu odoo achiin deebin eessa taa haalli next year jaanii akka yaadanii deemuun fedha. Hangas takka itti gammadanii jechuudha. Akkas godhuuf tattaaffii godhuu qabda. Akkas godhuuf immoo waan uummanni fedhu dirqama beekuu qabda. San yoon beene yoon ifii kan inni decide goote biizinsa fayyatee jechuudha. Public service godhaan jiru jechuudha. Kanaaf public engagement waan guddaa. Halammadaa wanni erruun jirtu youth engagement also. Ijoollee lafaa haatu ijoollee biyya tanaa keessattuu especially magaanutti ilmaan qabnaa ni beena ilmaan keenya akka waan kanatti involve godhanii feenaa barnutis maaliif waan Oromoo tokko irratti akka hirmaatanii laalanii involve godhanii volunteer yoo ta'e dhufanii godhanii irratti illee yaada kannatanii yaadni isaanii sun dhagayamee gartee anillee edaa komitii kana keessatti hangan takkan importantidha jechuudha gartee akkasitti yaadan ijoolleen chaansii kennamuufii qaba. Osfaanaa keessa ammas ijoollee teenya ijoollee taalantii adda addaa qabdu jira. Warra koomedii warra dalaguu danda'u jira. Warra sirbuu danda'u jira. Aartii adda addaa waan adda addaa kan san waan qabnu kana utilize godhuu waan keenya gartee ittiin fayyadamu jechuudha deebitee ilmaan keenya san hin qabnu. Osfaanaan hin goone kana faana mo'inaan irratti dalaguu fedhu ijoollee teenya involve godhu maaliif booda isaantu bakka kana bu'ee ammas bulchaami kanaafuu akka kaalcharaa ta'ee deemuu danda'uu qaba gartee waan adda addaa godhanii ijoollee tanas fidanii wayitti fiddee akka osfaanaatti akka guddatuuf san hir'inni ni jira jee kan dadhabiin illee odoo hin taane hir'inni sanii ni jira asiin bara itti aanu fi kana dura gaa san irratti dalaguun dirqamaa jee.
Ta'uyyee dhuguma jettee saba karaa ijoollee kana ijoolleen isaan egereeni isaan yoo kanarratti baay'ee involvii godhanii waan akkuma jettee taalentii adda addaa ijoollee qaban yoo keessatti qooda fudhatanii iddoo guddaa kana sadarkaa kana olitti dabarsuu geessuu danda'u ijoolleen keenya biyya kanatti guddatanii akkaataa biyya kana sisteemii isaa keessa isaantu nu caalaa beeka waan ta'eef they can take it to the next level dhugaadha keetii waan public engagement jettee turte waan akka miifaa public engagement waan akka fayyaadan maal faa gochuu tamarra jira jettee yaadda like publicitti like example amma meesuma irratti dabala satellite jettee irratti kun ga identify goote jechuudha ergatti filamtee booddee rakkoon jiru public engagement akkuma arginu waggaama eegneetu argina malee waggaa dura waa'ee mosfaanaan dhageenyu miti isaan gaafuma jala ga'uu eessa ta'a laataa dhufaa jiru enneefaa yeroo tokko ku gaafanna sun waan barbaachisaa ta'e tokko lammatammoo waa'ee ijoollee isa jenne na yaadadha waggaa darbee ijoolleen baay'ee taphattee keessaa kan ijoollee durbaa disappoint ta'aniitu adda ba'an dhageessetti yoo ta'e waan isaaniif hin qophaa'ee geebni hin turre maal hin turre ijoolleen immoo ijoollee biyya kana dhalattee guddatteedha expectationiin isaanii high disappoint ta'anii waggaa dhufnu faan dhufnu jecha deeman. Sanagaa sanarratti baay'ee hojjechuu qabdu jechuudha. So akkuma ta'e si gaafatte waan kana identify gootaniittu. So waan sana daftee hojiirra oolchuudhaa fi maal faadha kan amma waan hojjechuu jalqabdan tokko jira isumarratti itti dabaluu barbaade. Amma eegan bakka bu'ee booda ijoollee TTL Star Foundation jira. Ijoollee youth ijoolleen sun walitti qabanii ifumaaf organizationii kana uumanii TTL Star Foundation jedhanii ijoollee teenya amma ijoollee waggaa 5 irraa kaasee ilaa 23 afurii qaban ijoollee guddos ni qabanii after school program homework gargaaranii robotic kana fa'aa build akka godhanii technology waan adda adda barsiisan beeta. Maal inni abbreviation isaa TTL Star kan Oromooti 10,000 lakes stars 10,000 dingaa kan Minnesota tokkooti isaan majalatti foundation jedhanii godhanii amma gaa maaliin godhanii isaanii hojii partner taheen ijoollee tana gargaaraa mentoring programii jira mentoring programii sanis godhaa maan jecha ijoollee yoo dandeenye itti ida'aa jechuudha. Ol guddisaa ijoollee teenya gargaaruuf maaliif akkuma beekanitti biyya kanatti ijoolleen dhawaata guddataa deemtuun bakka hin tattaane fa'aa ijoollee biraatiif wajji fa'aa after school yoo biizii godhuu baatte waan biraa jala silaa akutti garte. Kanaaf maal jedhan ijoolleen special ijoolleen city keessa magaalaa gurguddoo tana keessa galtu waan tokko qabaatuu qaban after school geze school bee sambooda waan dalagan garte waan biraa yaadurra yoo ispoortii taate ispoortii yoo homework helpii yoo taate waan adda addaa goosisteenii biizii gootan ijoollee saniin jechuudha. Achirraanis ni barsiista mentor gootaa leadershipii waan adda addaa akkas godhuu sanii yaanne itti jirra jechuudha amma isaanii wajji. Hambramas maybe amma baatil engunne torban sadii akkas dura City of Minneapolis Sheriff Department yoji partner taane wanti ijoollee amata 11 oli tifi warra ammas yoo ijoolleen dhufuu dadhabanillee warri isaanii akka dhufanii internet safety maaliif internet kanarra waa hedduu deema ijoollee hantee yoo parental control faa akkasin qabaanne hangamta kana namni keenya ammas awareness akkasiisan qaba garte kanaaf san barsiisuuf warri sheriff department dhufanii isaanii hojii taanee ijoollee hangatee komitii keenyarraa fuunee masgiidas churches kaan gaggaafanne fidaa ijoollee teessan waan akkana educational jira isinillee hoottaa baradhaa ala kanatti amma waa'ee drug use ijoolleen hedduu tamtu taatee wanni peer pressure ijoolleen hiriyaan faan waan kana wanti godhaa hedduu barumsa akkasii kannanii fi isaanii hojii taanee torbaan lama jechuudha seminaara akkasii san goonee barsiisnee irraa illee gammadan ijoolleen dalaynee dabree jechuudha kun amma gaa eegalliidha jechuudha. So amma ifturaaf hojii kana kanarratti jabeessinee osfaanaan waan oggatti oggaa tokkotti torbaan tokkoof dalaynee adda galloo don ta'in throughout the year gartee akkamitti platformii kana use goone ijoollee teenya walitti qabne waan tokko dalaynaa
sanirratti amma nuti boordii yaa hojii illee irratti haasofnee mee wanta kaa'umnu ijoollee teenyaaf mee walitti haa qabnu mee paablikii uummata keenyas mee yaamnee walitti qabnee waan isaan barbaadanis mee haa gaafannu jenne murteessine amma January as deemu kana January 18 wanni qabna Osfana Winter Gala inni qophii takka qopheessine wanni show wanni aadaa keenyaa agarsiisa aadaa wantas kana muuziqaanis ni jira konsertii stand up comedy waan adda addaa ammas dubartoota keenya dubartoota Oromoo hawaan gaggaarii dalagan non profit isaa ta'u businessaanis haa ta'u yaamnee guest speaker goonee akkasitti wajji dabarsinee neeti qophii sana qopheessaa jirra hopefully isin illee achirratti ni argamtanii gaa waan baay'ee information baay'ee nu kennite baay'ee namatti tola waan akkasii godhamuunsaa waan addaati. Waqaa dhufu namni keenya qaatti qophoomatti irra jira waan addaa kanaaf gammanneem gaafa dubartiin filan garsiisu qabnaan nama hayyuu agarsiisaa irra so argii filamtee booddee dadhabbii kanaan dura argaa turte argii si filanii booddee tarkaanfii addaa kan fudhattee jira argiima filamtee booddee ala teessee ilaalaa turte tun akkas godhe jettee kan yaadaa turte amma immoo tarkaanfii fudhattee hojiirra oolchitee jira yaada addaa fiddee tokko already isuma bal'isuu fi egaa already nutti himteetta irra caalaa asumaan immoo akka qophii tokko iyyuu qopheessaa jirtu amma nutti himteetta waan sadii argaa jirra jechuudha amma ji'a meeqa erga Osfaanaan ta'ee erga dhufteeyyuu tokkoffaa iyyeen rakkoo identify gootee osoo yeroo ittiin fudhatiin immoo hojiitti bobbaatee jirta actionitti afaan oromootiin maal jedhama kanaaf kanuma wal qabsiisee waan si gaafachuu barbaadu tokkoffaa akka waan amma qophii isa gootan sana nu himteetta inni yoo lammaffaa ta'aa ta'e Minnesota keessatti gootanii I think Minneapolis wajjin miti the police department commission inni kaan Oromoon inni kaan akkamitti qooda fudhachuu danda'a like amma nuyi sabarbii keessa jiraanna ijoolleen keenya akkamitti keessatti qooda fudhachuu danda'u isa fuuldura akkamittidha kan uummata hundatti ibsitanii qophii sana gootan yeroo jalqabaaf waan ta'eef egaa rakkisaadha hunda bira ga'uun this is very understandable lammata immoo amma qophii kan biraa immoo Oromoo hunda kan hirmaachisu qopheessaa jirra jetteetta mee isa akka gaariitti nuuf ibsi. So khadura sheriff department yoo jigoone san yeroo gabaabaa ture yeroo isaatis akkasti publicly dafnee wanni social media fan kanarra goonee turre please hoota bakallee kannee yoo dandeessan ijoollee teessanis fidaa maal inni nama hundatti himu tattaaffii goonee turre godhameelleen city of Minneapolis haa ta'u malee OCO high school itti godhamee ture asuma ganduma keessan kanaa jechuudha immoo ganda qophiin kun waraabamaa jiru jechuudha ganda qophiin kun waraabamaa jiru kanatti studio gana so immoo naannoo guutura ka jiru irratti argamuu danda'a Oromoon hundi bakka fedhe irraa illee haa ta'u itti dhufanii silaa irratti argamuu numa danda'a ture yeroo isaatu gabaabbatee information hedduu nama waliin geenye social media irra illee numa keenye garuu namni hedduun irraa waan arginsa'u immoo hanga nama dhibbaa olii tu irratti argame jechuudha guyyaa lameen goonisan seminaara if duraaf at least oggatti gizee lama faa guyyaa lama jechuudha maybe every 6 months akkasti ni jiraata jaanii isaanillee promise nu seenanii jiran wanni kun beektaa baajanni kun gizee bahu nama hundaaf Oromoo qofaaf jaanii baasanii so East African Community jaanii baasanii baajatinni bahee East African gaageza jaan Somaalee jira population isaanii nurra hedduudha biyya kanatti so isaaniif chance duraa kannamee fi fudhatan Minneapolis so Minneapolis itti sun hanga gaggeeffamee jiru jecha bakka biratti godhuu qabdan jaan saniif OCO filannee
achitti goone garuu if duraaf immoo taraa itti aanu gaafa chaansii akkana arganne bakka hunda goone ammas early ammani beenaami itti wanta goone kana booda garuu early awareness media irratti illee himnee akka namni ijoolleen teenya hundi namni keenya dhufee irratti hirmaatu gochuu yaada qabna. So qophiin teenya taas dhufaa jirtu tun 18tti jechuudha. Egaa eegan filamiyaan ji'a sadii fa'aa kana ji'a sadii ji'a afurii so namni illee hedduun hin beeku nuti illee akka boordiitti jechuun hundinuu if barsiisuuf achumaanu osfaanaan boordiin haaronni isin qabdan nuyi kanaaf gaafii yoo qabaattanis isiniif deebisnaa ammas waggaa dhufu osfaanaan eessatti taa'aa gaafii jiru jira hedduu sunis guyyaa san ibsina public goona. Sanuma si gaafachuufan ture amma nan gaafateenidha maaliif hin murtoonne anillee hin beeku ilaarraa eessa akka ta'e murtiin murtaa'amne maaliif dalagaa takka jira waan easy miti gizee waa kana gootu yoo isteeta jirtu irratti illee ta'e gaarii gizee hedduu isteeta amma yoo fakkeenyaaf Ohio'tti goonee Ohio'ttis qophii kanatti godhaatuma Minnesootattis numa eegalla qophii isaa maaliif yoo sun hin taane kunni taha ta'e bakka lama gizee hundani qabda maaliif Minnesootaan immoo mana keenya Little Oromiyaadha always by default achumatti deebi'aa jechuudha bakka biraa sun hin taane. Mee kanarratti osoo hin deebisiin kan siin gadhiisne aadaan amma yoonaa barame dhumarratti koreen bakka itti waggaa dhufu ta'u murteesseetu matatti hima akkuma odeeffannoo qabnutti Atlaantaatti taa'ee haasaa turre kan biraa immoo wanti tokko asmaanii kan sitti himuu barbaannu yeroo baay'ee Minisootaatti kan ta'u namni baay'een Oromoon waan jiruuf namni gaafa dhufus bakka itti qubatu rakkatu maatii qaba yookaan hiriyaa qaba ijoolleen tiimiidhaan dhuftus immoo at least namoota isaan qubachiisu jira jedhameetu yeroo baay'ee isteeta adda addaa hin deemamu. Sun gaa kan agarsiisu rakkoo financial sustainability financially sana dhabuudha. Kanaaf kanarratti waan hojjettan jira kan biraa immoo already Atlaantaa dhageenyeerraa amma akkan isirraa argaa jirutti waa suspicious nu gootee nu deebisaa jirta jechuudha waan addaatu dhufuuf deema. Kanaaf tarigaa sagantaa sana hundi keenya abdiidhaan eegnee haafuuf hin jirru jechuudha. Haafuu qabdan haafuu wanni takka nutti kan seeratti dabalee amma fakkeenyaaf ati calqabaaf kan dubartii pirezidaantii taate. So asirratti power kee agarsiisuu qabda. Akkamitti power kee agarsiista beektaa? Seriously as advice like ati nama business nama baay'ee busy saba taatee fi ati immoo beekta namni family baay'ee qaba asii Minisootaati. So maaliif asitti maaf jalqaba kee saba ta'ee fi iddoo babbeettu saba jiraatu fi waan addaa goote agarsiisuuf fakkeenya namaaf ta'uu fi maaliif Minisootaati mattiin godhamu. Ammas deebi'ee anaaf talilee boruuf deemna. Ani nutti baay'ee Atlaantaa ga'eera yaada kooti waan ta'eef as deebi'uu yaada keetis yaada bareedaa fiddee ishiiti maaliif yeroo duraatiif maaliif asti godhe nama duraa illee wanni kunni haa warra akkannee fi hiriiris ni jira warri already vacation isaanii eegaa jiru waan akkana akkamiin irra daleeyda nuti maallee keenyas baasnee already tikeenya kee warra jirus ni jira garuu aan nama akka beeta yoo osfaanaan yeroo dheeraa Minisoota keessa godhama. Silaa akka kiyyaan osfaanaan financially akkuma beekamutti rakkinni financial rakkinni hanga jiruuf gizee hedduu Minisootaatti godhama. Qabtee maaliif nama hedduu jiraa kana maybe namni sun hundi yoo bahee maallaqa guddaatu osfaanaaf seenaa jecha hoppii qabanirraa jechuu malee ni taallee jechuu miti garuu akkas yaadaa jiran. Garuu waggaa kana gaafa dheettee jechi bakka osfaanaatti qophaa'u kana akka nama 40,000 oliitu Minisoota keessa jira jedhanii agartee uummata san bakka sanatti.
sana ture miti kan baay'eeyyuu complain gochaa turre why maaliif kun yaa meerre namni satti amma dubbii anneen jettetti nagaafattetti wanni usfaanan asitti gizee hunda godhamuuf warra taphatus bakkatti bu'anii maal jettemi I completely disagree. Maaliif jee usfaanan wanni asii godhamuuf usfaanaaf malee warra taphattootaaf miti. Usfaanaan akka organizationatti namni hedduun hanga jiruuf namni hedduun seenaa maallaqni maybe hedduun galuuf hin danda'a jechaadha asii godhama malee warra taphatuuf as dhufanii achi deemanii maaliif jee Ameerikaa keessa gallaa hundi asillee dhufanii mana namaa kan ta'an irra guddaan isaanii hoteela gurguratanii ta'an yoo akkas ta'e immoo bakka takka gisee hunda deemurraa bakka adda addaa sun deemuun namni illeen gisee amma ispeeshaalii gisee ijoollee qabdu namni maatii qabu maal jedhu vaakeeshina deemuu feeta. Yoo gisee hunda mana keetitti si dhufan guyyaa sada kaatee jalaa deemtee vaakeeshina maaliif ijoolleen deemuu feeti ijoollee nama biyya kanaas fiigite amanni gaayeen where are we going for vacations hin jaan yoo soonaan bakka biraa jiraate achumaan siifis vaakeeshina kee deemtee osoo irratti illee argamtaa jechuudha. Kanaaf inumaa an akka kiyyatti moor nama katti argattu yoo isteeta adda addaa dhaqamu. Isteeta adda addaa keessa jennus gaati dukkana keessa dheedhee yoo ta'in isteeta babbareedaa bakka namni ittiin enjoy godhuu danda'u gartee achi gara dheedhee namni vaakeeshinaafis yeroo san fudhateet itti yaadee pilaana godhatee yeroo isaa san fudhatee bakka san maaliif duraanuu vaakeeshinaaf deemuuf deema. Ati achi geessitee fi vaakeeshina isaa irratti yoo goote it's a win-win gartee. Yaa dhugaa jetti maaliif namni yeroo baay'ee as dhufaa oolusi inni kaanis rondaa waggaatti dhufuu inni nuffaa innas ilaaluu isaayyuu naqu maaliif yeroo hundaa manuma keetti taa'an ta'eef waan addaan siin fidu amma yeroo namni baay'een iddoo biyya fagoodha akkuma jettaan amma Jarmaniin jiraachaa ture sitti guddadhe waggaatti isaaf jennee dhufna turre. Kanaaf nufi vakeeshinii waggaa jenneetti qophoofnudha. Namatu amma yeroodhaan himamee namni sitti qophaa'eetu iddoo kan biraa dhaqee ilaaleetu caalaa namatti tola. It's always different. Yeroo hundaa yeroo iddoo tokko irratti deebi'aa oolu. Amin akkuma ati jette egaa namoota ilaalaa jiranii fi nu Minisootaa keessa waan jirru farfan keenya nama nuffine miti. Baay'ee sin jaallannaa isin simachuu. Anaan keessa nagashinaa ka'anoo sittiin jedhee. Ishiin warra nama dhufuusan simachuu. Mutilleen fi nama dhufee. Kanaaf baay'ee sin hawwinee sin simachuu fi qophiidha garuu isin biras dhufuu barbaadna. Ani Biyya keessa arguu barbaadna. Hawwii kootti. I don't know yaaddanii haa ta'u hin beeku gara fuulduraatti waan himtanidha. Waggaa darbeerraa jalqabee waanan hawwu osoo usfaanaan biyya dhaqe. Biyyas gaafan dhaqee carraaga waggaa 20 booddee an biyya dhaqu argadheera. Waan carraa guddaa tokko natti fakkaata. Oromoon biyyaa taayitu haala laalaa ture waa'ee usfaanaa kana. Usfaanaan silaa biyya dhaqe waan jedhuun qaba. Kun gaa hawwii kootii gara fuulduraatti maybe yoo ta'uu numa danda'a. That's my hawwiin koo jechuudha. Kanaaf ani Minisoota irraayyuu darbee Ameerikaa irraa darbee achitti mookee sammaas wajjin waliin gala. Isarratti waliin gala. Anilleen waan dura irraa illee jedhu maaliif connection jiraatu qabu uummata keenya wajjin gartee edaa uummanni keenya warri ala jiru kun irraanfanne gartee edaa gizoo nu yaadaa jiranii. Ammas jaalaluma sanuu wal agarsiisu uummata keenya maaliif nuti baanee waggaa dheeraas turre ijoollee teenya as dhallee ijoollee as guddatee jiraami biyya geessitee ijoollee gaamee western environment keessatti dhalattee guddattee afaan isaanii haasawaa aadaa isaanii agarsiisaa kubbaa isaanii taphatanii wal gaanii akkas dalga hangam takka alallee yoo deemte oromummaa kee jabaa ta'uu deemtee uummata kee nuti illee akkuma keessanii san jettee agarsiisuun waan guddaa. Baay'ee amma mula yoo irreecha fa'aa argite waan haala ture qophiiwwan sana gaafa argitu usfaanaan immoo yoo asii achi dhaqee wanti guddaan tokko akka uumamu dha kan inni hawwu hin ta'as immoo egaa sagantaa keenya gara xumuraatti geessuudhaaf kan biraa nama waa'ee usfaanaas baay'ee haasofneerra amma qophii goote yeroo nutti himtu networkii information lack of information jira. Amma waa'ee dargaggoota akkas engagee gochuu kana Somaaleen yeroo baay'ee advantage fudhatu waan akkasitti Oromoon garuu yeroo baay'ee waan akkasii jira ala sana jiraachuusaa yookaan numatu odeeffannoo waliin dabarsu
yookaan neetworkiitu hin jiru. Amma at least waan sana bartanii yeroo jalqabaaf gootanitu kanaaf Oromoon magaalaa kana keessa jiru baay'ee kanarraa hin barata jedheen yaada. Minnesota qofa osoo hin ta'in isteetni hundumtuu piroograamii akkasii akka qabu abdiin qaba. Please waan akkasii kana biran darbinaa qoradhaa bira gaa itti fayyadamaa ijoolleen keenyas keessattuu dargaggoon amma tiineejara gahaa jiran kuni diragiidhaan waan adda addaadhaan viiktimii ta'aa jiru. Hinaasofnu malee. Kanaaf isaanitti gargaaruuf hin ta'a. Kan biraammaati nama biizinasaati. Namni biizinasaa tokko immoo waa maaneej gaafa godhu ija biizinasaatiin waan godhuufi bu'aa guddaa qaba. Mee waa'ee kee namni Makfiraan kun eenyu jedhee osoo deebiin argatiin sagantaa kana cufuu keenyarra mee Makfiraan eenyu maal hojjetaa jirti yeroo ammaa kana isas nuuf ibsitee dhumarras immoo ergaa yoo qabaatte daawwattoota OBF carraasii kennina. Makfiraa Haji Ahmed Nuuree jedhama. Dhaloonni kiyya Galamso Harargee jechuudha. Finfinneetiin guddadhee egasii. As dhufee Makfiraan eenyu jedhe. Makfiraan haadha manaatii. Ammas as jirnaallee dabree nama ijoolleedhaaf egzaampila ta'uu fedhu tokko gartee nama gizee hunda chaalenjiif godhu tokko waan tokko yoon yaade if duuban deebi'u. Nin dhabaa akkasin taa'e ilaalu san. I think sanaafuu na fakkaata waan hin dalagu irratti hedduu nasiiban qaba. Hojiirratti carraa isaatiin qabaa. Ammas hedduun wanta ja'a inni kufajee yaadu wanta yoon kufes namaan kaan ja'a malee kufeen hafajee kan yaadu. Gizee hedduu namni maaliif riskii akkanaaf itti fudhattaa yoo dhabdee yaan gaafa nas dhufe maaliif fidadhee dhufe yaan dhabuu sitti waan deebi'aa maaliif itti kanaaf riskii sana baay'ee sodaata. Nama hedduu riskii fudhatu. Ammas nama ifiitiyaa akkas jeetiin ifi yaada nama hedduu sabboontuu jeetiin. Isa nuyyuu siif mirkaneessina maatiin guutuu. Afaan ifiiti Oromoomatti wanni hin qabu. Compromising godhu. I think kanaaf na fakkaata waan Osfaana waan Oromoo yoo jaan biran dabru afaan keessattuu afaan hedduu anatti big deal. Maaliif ni beeta anneen ni beeti gaasan hin beetan malee guddinni kiyya Finfinneedha. Markaatu adaree safar ganda jaaniin ganda mucalaafaan guddee jechuudha. Anxaalaan safar kan dhaladhee guddadhee so amma wanni jechuu fedhe Finfinnee keessatti namni hedduun afaan akka keenyaa kanatti naasa'u. Obboleeyyan kiyyaa jira ijoolleen irra xixiqqoo achi dhalatanii warreen irra gurguddallee achuma dhalatee guddatee jira Finfinnee keessa jechuudha. Garuu wanni takka mana keenya keessatti gizee hunda akka ruulitti nu kaa'amee jiru iskuula irraa gizee galte afaan ambaa alatti istegalta malee mana keessa seenan afaan ambaa dubbannan abbaan keessa ajjeesa. Afaan warraanatti hin galchinaa senja mana kanatti. So gizee namni ollaaf kun nu bara dhufanii ajaa'iban mana keessa haay. Isin Addis Ababaa jidduu teessanii kana haasoftanii isin jaan afaan hin beekan ijoolleen teessan ijoolleen xixiqqoon teenya amma interpreetara taananii fi gabbaanii si hojii taphattuu feetu hojii taphadhaa inni afaan afaan iskuula seenanii hin beekan afaan. Kanaaf ana afaan hedduu natti jabaa afaan Oromoo Oromummaa kiyya. Du'aata kanallee waan hin jijjiiru miti. Kanaaf waan Oromoo waan jaame anaaf waan guddaadha. Sanirraan dabree akka Oromootti akka namatti nama uummata kiyya jijjiiruu hedduu fedhurraa tokko jechuudha. Maaliif waan keessa dabartee tokko gizee agarte waan san jijjiiruu feeta gizee hundaa. Kanaaf nuti carraa kan arganne as jirra. Warra carraa akka keenyaa kan argatin nama waan san jijjiiruu fedhu tokko irraa. So Makfiraan waa hedduu gabaabatti. Ergaa yoo dabarsite waa'ee Osfaanaas yaadde waanuma ergaa dabarfachuu yoo qabaatte nuufisiis. Isiniif hedduu galatooma. Waan gaarii dalagaa jirtanii yeroo hundaa'uun ilaala Oromoo fi gaafan ture argaa ajaa'ibee hayyoo eegalan jee ilaala annee faadha jee. So waan gaarii dalagaa jirtan maaliif dubartii teenya arguu feena akkatti
wanni waan bareedaa dalagaa jirtan encourage illee nama birallee godhaa jechuun social media guutuu irrattu dhiirti teenyallee takka takka numa jirti bakka barbaannu san hin jirru ammallee hara dhiiratillee dhalaan gaa hin jirtu hodheesse amma hunoo isin dhuftanii meebi as boodanii agarraa jeetin laala garuu taalantiin ni jira gabbahanii dalaguu san ni sodaata namni keenya kanaa jecha isin laalaniitu kanarraa baratan jeete hedduun itti gammadiyaan arguu kiyyatti maaliif dhalaa teenya bakka hunda arguu qabna ni jirraa gabbaha yaa jirra dhaamsin uummata keenyaaf dabarsuu fedhummoo Osfaanaadhaaf qophii qopheessinee jirra 18tti Jaanuwaarii 18tti adreessa fi waan hunda isaa social media irratti kanarra gadhiisna amma xiqqoo booda garuu Minneapolis jidduu Wilmingtonii fi wanni gubbaarratti goone maali Lake Street gubbaarra achirratti gaa qophii kanarratti waa hedduu fiduu deemna Osfaanaan hoggaa dhufu eessatti akka ta'us achirratti ni beeksisna public warra speakera guyyaa san dhufee warra achirratti nu haasa'u dubartootas ni qabna dubartii teenya jajjabduu jechuu kanaaf dubartoonni keenya tokko akka nafne hoota if laala waan nuti godhuu dandeenya if hin boona ammas waan keenya hundaahu gizuma hunda Osfaanaa qofalee waan ta'in waan keenya haa guddisnu wanni keenya waan keenya kanama namaati waan if keessatti agartu guddiste waan guddisuun dirqama keenya akka Oromootti nurra jiru jechuu kanaaf Osfaanaan kan hundaati hoota irratti I hope enjoy ni gootanii itti yaannee qophii adda addaa qopheessinee jirra san qofallee odoo hin ta'in ammas isinii wajjillee haasa'uu feena guyyaa sana achirratti wal agarreeti so wanni bareedaa qopheessinee jenneeti yaadaa jirra kanaaf akka irratti argaman nama hundinuu affeeramee jira Oromoo warri taatanis saayiba biraatti qabdan fidaan ta'u garsiisa waan keenya waan akka godhuu dandeenyu kanaafuu namni hundi invite godhamee jira jechuudha Oromoon hundi. Yaa baay'ee si galateeffannaa egaa wanti afaan Oromoo hedduu jabaadha natti jettee anis isa hedduun sirraa qoddadhe jechuudhaanis Finfinnee keessatti dhalattee guddatte sanuu gandi keenya ganda sooressaa fi ganda wanni miti beeki miti ganda baay'ee itti guddanne garuu achuma keessa maatiin keenya rakkoo sana keessatti akka afaan keenyas eenyummaa keenyas barree as geenyu nu gochuu isaaniitii fi amaanaa guddaa qabna isaanis hin qoddatu jechuudha gaafa OVU kana jalqabnu kaayyoon keenya inni guddaas dubartoota akkasitti yaadan dubartoota jaboo ani nan danda'ani saba keenya keessa kan baay'ee itti rakkadhu yeroon baay'ee waan baay'ee hojjedhu hin danda'amaatu hin jiru hin sodaanna gaafaati waan tokkoon godha gaafeettu garuu siin jedhu gaarii dhiyaanni kun garuu riskii fudhachuu sodaannaa kanaaf biizinasa baay'ee irratti namni keenya bobba'ee faan hin argitu hojiidhuma sa'a 8 kan mootummaa fi hojjannee galla garuu dubartootni akka jira waan beeknuu fi mee waltajjii OVU akkasii kana nus beekta gaa baay'ee biiziidha haadha ijoolleedha hojii mataa keenya qabna isuma keessa waltajjii akkasii uumnee dubartoonni keenya kan saba keenya barsiisuu danda'ani akka fuuldura dhufan goonaaf jalqabne egaa kanuma milkaa'aa jirraan jedha daawwattoonni keenya akka waan hedduu sirraa baratan abdiin qabaa kanaaf hedduu si galateeffannaa lalistuuf taliilee waan jettan yoo jiraate kanumaan sagantaa keenya egaa xumurra. Egaa waan itti dabalu hin qabu baay'ee si galateeffannaa pirezidaantii ta'uu keetiifis immoo baay'ee gammanneera sababa dubartii taanis waan addaa akka gootu already waan meeqa argineerra. I hope next year egaa hundumti keenyatti qophoofne lafuma isin jettanitti isin duukaa deemna. Anisoota yoo ta'uu baate anis gara kootiin baay'ee si galateeffadhaas argamuu keetii fi asiin sagantaa keenya irratti argamtee nu haasofsiisuu keef. I wish you good luck. Yeah, the best for the future. Yeah, si cana dhaabbannaa si galateeffama waan keenya waliin guddisna especially dubartii teenya faan gabbaanii waliin guddisna. Egaa daawwattoota keenya maqfiraa wajjinii marii bal'aa goonee kanarraa akka waan hedduu irraa barattanii abdiin qabaanuusi egaa waan karoorfattee hundi akka fixaansii ba'u karuma kanaanii maqaa OVU'tiin
milkaa'ee siin jecha sagantaa keenya itti aanutti sagantaa kan biraan ammoo walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaan nu turaa isiniin jennaa fayyaa ta'a. Oromo view.